Please namoonni miliyoon dirribaa kanaan dura rabsoo hedduudhaan beekamee hidhamee jira Keeniyaa keessatti. Inni hedduunis murtiin du'aa itti nufa murteessamu jedhaa jiru. Mee kan waliin ilaallu ta'a. maa inni kun immoo akkasitti lammaffaa godhatte maasli ይሄ የምታዩት የአንገቱ የፀጉሩ እና ደግሞ የእጁ እና ቀለበቱ 25 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው። ዮ አባ መናንኬ ከነሲን ቢኒ አባ መናን ጀዳሙ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني هردفتوها كابجمتوتا أورو شو أكما كم نافجرت زورن جرين عافيان أكمل سنين جرا هرس فيديو كوراتين سنين دي بيتنجرا أكون بيكم فيديو ببار سو بشرنسيو كان تيم فتا زناجن أوروكو فيديو بتازني سينغودو سنيغالي سني كابل بيتنجرا متى كرامدانا كيس سوما كيس ولرا ففقاتا سوري ያው ሄዱን ከሰን ቤክቶ ለተያደ ረመዳን ከስ ቪዲዮ ለመጫላኑ ጀኔ አመቴጋ ያሉ ደንደራ ሐመሙ ጋሲችሞ ኢንሻአላህ ወረብ ዘለ ከነቦድ ወልጭንቂና ሲኒገሌ ወልጭንቂና እሰዩ ረመዳን ከዛ ሲን ኢራላልቱ ድበርቶኒ ኢራላልቱ ኢሪሞ ድበር حرام ነክ ወሪላልተን ጅርቱ አቴ አከም ተከስ አንሌ ረኮን ቀባን እንደ ዜና ዋነርገ ማነለገ ፈጁ ጀተኒ ትራኮን ቀቡ Ira bira garuu laaltu dubartoonni dhiira bira laaltu ati fa'imu ati immoo inta'u maaliif rabbi ramadaan keessa nurraa qeebalu shawwaal akkam sooma maara ati dhokattee nyaatta jedhan ati dhokattee nyaatta akkamitti nyaatta ati akkamitti maaliifuu guyyaa lama taaksii soomaa isin jechuun barbaada. Anyway, warga sana di kana hara wa ustaz subscribe goda subscribe itu ka wanna to kusina irratula oromo garal sala fa sini gale kana subscribe goda video kana le undi kesanu like gochun daga tina yaw channel ni jola qabana beektu malizm metu ga mal callistu kana subscribe gochun daga tina gara video ya rab fatiha jar sabareda kenno amin ya Ya kamale dago amin Yasin nyat siapa lagi karena sini jennya haya amin Zena ya rab fatihan ya rab fatihan makina lamborghini argat jadi nak kena dulu ke Brazil. Nempel gina. Itu dia begitu jualan itu dia. Itu dia. Tante ni ke? Hajar ko nagot. Dia miat biar buat dili. Ya Arab Fatihah fidal sisi biar galan. Amin. Wallahi jadi amin. Saya nu ko Arab biar nagan si agan jadi doain ni ke mana. Bijagan jenni. Bekka. Din doain ti mata kullu semua din Rabbi Ibrahim. kan ke Rabbi Ibrahim ni ke bala Din. Ya Rab biar David Canada dem. Amin. Ya Rab mana bereda argat. Amin. Ya Rab iPhone kuda terba argat. La amin. Waina Zena. No Samsung kira miti bar Rabbi Ultra digdami jaha kenu jadi mika doan iPhone ni. Ayah karat digdami jaha karat. naa qabaa la asirratti naa qabaa jaarsa inni siin jette inni siin immoo makiina inni siin iPhone waanuma siin afaan irraa kanaan dura dhageesse mucaan kun jette mucaan sabiyyeen kun rabbi nama salphisiin rabbi yaafate yaada jaarsa bareedaa nuufis jechuun isiniifis jaartii bareedduu dhiiraaf dubartootaaf immoo jaarsa bareedaa jaarsa jechuun baay'ee naannoo keenyatti dulloomaa jechuu jaarsa nama waan guddoo jechuun nama guddaa jechuudha isinii galee jechuun yaa'u jaarsa siin jedhama jaarsa biyyaa waan argin jedhama garuu immoo yoo abbaan manaan keessan kan isiniin binne jechaadha miiliyoona 25 yoo kan isiniin binne akka ittiin heerumne yoo heerumtan immoo hiika isinii galee ይሄ የምታዩት የአንገቱ የፀጉሩ
እና ደግሞ የእጁ እና ቀለበቱ 25 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው። እንደዚህ አይነት ወርቆች ለምንድን ነው የሚገዙት ካላችሁኝ፣ አንደኛ ለማጌጥ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ብራችሁን ኢንቨስት ለማድረግ ነው። እንደነዚህ አይነት ከኋላይም ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ። 21 ካራት የባህሪ ናቸው። እነዚህ የሚገዛው ሰው ብሩን ኢንቨስት አድርጎ በአመት ውስጥ ደብል የሆነ ትርፍ እሺ ወረኮቲ ከነቢቴ ከኤተን እርገን ከነቢቴ አመስ ነመ ኤጉ ሙሉ ከቀጠሩ በርባች ሰረሲኒ ገሌ ሚሊዮን ዲግደሚሸም ፎቂኒ ጃሩ ወላሂ ቢላሂ ጀጅ አሲፉ ልቦ ሙባረኪ ጀጅ ورب الكعبة أنا سوما زر لهم سوما كعبة جتشون والله ما زج جرت عيسينا سحجر زوي سجديك جتشون ورب الكعبة جولي دول باجتشون والله سوسبي بيرافدي والله لا أزم جتشون مجاهدة جارتي سا إشي كايرو ملي جتشون كايرو لما نني هذا مجاسا جتشون مجاسا بتشوكن قبضو والله العظيم بربما يكون نكاهي أجون سام بروجا أنا أشوف توقفها راتي مكانسي تكو مريم جت إنك نكاهي أت ربنا كشاهد والله لازم لما فارت ما جمتي جنا نكاهي أت نكاهي راكبا إيش برو ما سيكون كولا جلفوا لما تكام ورا كوجي جت بيدي بيراد بدين بيكو أكمان دبرتي أهو ويتي جت تكاسا كتير جت أسي هذا المسنا قفاسا شدفانو مسليا كان جت أنتو نكاهي أنتي أما سو جتي أنتي جت سي من هيدا جت جت مدامين كاسستي أتشبوتي سي تكادو بدين بيكو سن واي جنو تارا سو بيهاسو جت جنوني هذا دبرتين هذا أبوليتي راجع أنتي والله كانك كاسا دبرتي ميلو هنجو ورب الكعبة لا جنودن سادني كاهد أتيجي تشولا مسترا ساقنا ما كنت تكون قريباسا والله العظيم جنودا ما لا ما نجران جزيني إن قديو إجازة الافتنان باني سنبلو كان أنجلو سنة نجونا وهران الأفني سنبلو كان أنجلو سنة يراني موانا كاستي رتا واني جارو بدو إيس مكوبي قريباسا وانا ربط نبلو تجرا إيس على نجرو كومنتي كوسا سلو دبسارو دبس تيجي والله العظيم جدّ وانت كاسا دبرتي ميرو هنجو يمتي شنجد أمتو جدّ إيغاني كهذا تقوب ستة جدّ تاكا مالتا بوسي مراتي كونو والله جرى بكلتو كانت فاني تدبت هاتوت شنجد حبيبتي وانت كاسا دبرتي ميرو هنجو إنني دبرتي ولد تروف بري جرانا جف ملي هذا من ما جراتي في مدي سيغاني مدي هذا من أنا كوم تبرانا إبني أمسرتي شون أتورفو وأنا ቆይ ወረኝ ማመሜ ቃቴ አመኩድ እኔ ማመዲክ ደማዌ የማሜ ኢሰዩ ሰዲሳቲ አትማ ጋፍሪት ፉል ረኮን ቀብ ኢሰዩ ሙቤዳም ኤሰቲ ዶከተ ወንተከሲሞ ወንተከሲ ኤሰቲ ዶከተ ያው ደብርቶኒ ተኮተኮ ገሩ ነማዲብዶ ይቻል አከስ ከካሰ ጉዳ ሳሞ ረቢ ሲኒ ፈዲሱ ቢጩፈታ ጀነ ዴቢና የበንትናል የደሰም መሐመድ ቦሰዶ ተዳር ባዳግቼ يا سيدي محمد يا سيدي سند محمد يا منتهى مراد محمد mucaa kana na barbaada oromoo mucaa kana na barbaada sagaleen isaa akka ede maaltu ta'aa jira asirratti immoo ፍቅርን በበለጠ እኔ አንቱን ወደድኩኝ አሁን ሙሐባ ነው ከጉድ የጠበቀኝ እንኳን ሳውቄው ሳላውቀው የሚያውቀኝ ani immoo fatihaa kanatu dhiirri baay'ee ጓደኛዋ ነገ ቀብዱ አስሊን ማሊፍ ገቴ mucaa kana tokkotti qabdeen kennitu maa inni wanticha isayyuu ati gaariidha akkasitti gaariidha miliyoon dirribaa irratti kanaan dura viidiyoo hedduu tokko dalagnee turre jechuun badinni hojjetu wal qabatee guyyaa tokko iyyuu TikTok irratti viidiyoo walii dalageetan waan tokko haasa'eetan ture isa wal qabatee miliyoon dirribaa
Kaanaadii deemeera jira ture amma gara Keeniyaa maal jedhamu achi ture jedhaa jiru achitti immoo ijoolleen qabanii rukutanii sababiin inni rukutameefis mee maalii waliin dhaggeeffanna. Oduu simbirtuu miiliyoon dirribaa to'atame namichi miiliyoon dirribaa jedhamu Keeniyaa Naayiroobii bakka kora baankii jedhamtu taa'uun amantaa Islaamaaf ergamaa Rabbii arrabsuuf xiqqeessuun yeroo dheeraa karaa fuula miidiyaa isaa TikTok kan dabarsaa ture halkan ammaa to'annaa jala oole. Mana jireenya isaa keessa taa'ee arraboota daangaa darbataa ture keessatti kan to'atame reebicha garaagaraa kan irraan ga'ameef akkasumas mana sirreessaa seenuun himanni yakkaa irratti banamuuf akka jirus himame. Poolisiin Naayiroobii kan Keeniyaa bakka kora baankiidhaa isa fuudhuun gara mana hidhaa geessanii mana hidhaa seenee jiraas jedhanii. Akka namoonni jedhanitti namni kun Naayiroobii mandheeffachuun bakka kora baankii jedhamtu taa'ee arraboota daangaa darban amantaa Islaamaa irratti darbaa ture yeroon gatiisaas ammas jedhanii. Odeeffannoo waqtaawaa argachuuf bakka fooloo jedhu kana tuquun fooloo gochuun dagatina. Absan bakka itti cabsan galbala firraa itti duudha koddaadhaa itti cabsan bakka laata lafa jirtu iddoo jirtu takka sagaleedhaan himataa miiliyoon afaanuma keetiin lafa jirtu Share copying repost do it guna godha video kana keessattuu kana dubbachuu barbaade namoota warra gastii sana ta'anii wantan taane eessa jirta jedhanii warreen jalaati iyyaniidhaaf yaada kanan qaba haggeeffadha. Namni gaafa ati waa'ee amantii namaa gadi qabdee arrabsitu jabaadhu sin jedhu ati amantii muslimaa protestantis ortodoksis hordofuu dandeessa. Namni jabaadhu sin jedhee onneessi tooratu gaafa rakkina kee gaafa dhiphina kee namni galagalee si ilaalee akka hin jirre akka bartu sanitti mun barbaada. Keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti namoonni amantii muslimaa keessa jiraatanii kiristaanaa anqaashashtan amantii kiristaanaa keessa teessanii amantii muslimaa anqaashashtan of eeggannoo akka godhataniif viidiyoo kana share copying repost do it godha. Akka miliyoonitti gochaa miliyoon godhe sun hundumtu akka xixiqqaatu eenyuun ni beeka. Maaliif dhaggeeffadha irra deddeebi'aati. Mootummaas amantii ortodoksis amantii protestantis gadi qabee miliyoon akkatti inni arrabsaa ture eenyuun keenyuun ni beekna jechuudha. Kanaaf namoota hedduutu mufannaa cimaa irraa qaba. Miliyoon dirribaa amma hidhaa miti itoo du'e jedhamellee namoonni hedduun akka gammadan hundi keessan ni beektu. Garuu kun hundi maaf ta'a. Sababiin isaa maaliif? Namoonni isa jala taa'anii gastii keessa taa'anii eeyyee jabaadhu gobos jedhanii warreen harka reeban gaafan hidhamee akkasitti rakkoo keessa galu etoo mucaan kun du'eellee etoo inni du'eellee namni qaqqabuu fi akka hin jirre bari. Kanaaf hojiin ati hojjettu ofii murteessitee ofii kee itti amantee konfiidensii mataa keetii yoo hojjette waa hundiyyuu etoo sirra ga'ee gammachuutiin fudhachuun dirqama. Kanaaf miliyoon jedhi namaatiin boolla galee yeroo ammaa garuu qabame biyya Keeniyaa keessatti guyyaa galgalaa mana hidhaatti darbatamee inni jira. Hundi keessan ni beektu. Kanaaf ani waa tokko isin dhaa'uun barbaada. Namoonni warreen jala deemtanii dibbee namaaf reebdan keessattuu ani abbaa amantiidha jettanii warri musliimaa ani sheekiidha jettanii warri kiristaanaa ani tajaajilaadha jettanii warreen jabaadhu jettanii ijoollee qileetti ooftan ofii keessan qilee galuu dandeessu. Beekumsa malee beekamtii isinitti laatame kanaaf afaan bantu. Warra gastii keessa taa'ee galgala miliyoon dirribaa biraati qooqni kun qooqa Arsiiti qooqa Harargeeti qooqa eessaati jettanii qooqa Wallooti jettanii maqaa meeqaaf meeqa laachaa turtan gastii sana yaateenye sin dhaggeeffachaa turre. Wanni kun hin dabbara. Miliyoon kan inni qabame qaama seeraatiin. Tarkaanfiin kun immoo biyya Itoophiyaa keessatti illee fudhatamuu ni qaban dirqama an akka mataa kootti kan amanu warreen kaan immoo maal akka jettan hin beeku tarkaanfiin akka kanaa waa'ee amantiif amantii walitti buusu waa'ee afaaniif qooqaatii walitti buusu gandaaf gandaan uummata wal nyaachisuun kun asirratti dhaabbachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii akkanaatti fudhachuu qaban anaaf dhaamsa kooti. Kanaaf jedhiin nama boolla nama gataa.
ናጅራዳ egaa akkuma asirratti dhageessan miiliyoon dirribaa qabamee hidhameeti jira jechaadha. Angaruu Itoophiyaa keessatti namni nagaanis akkuma namni nagaan hedduun jiru namni maraataanis hedduun irra caala yoo parsantiin 80 almost waan akkasii bakka waan wantaani nama jaallatudha jechaadha isinii galee ijoolleen kan ittiin jajjabaattee waan argeette namaani isinii galee almost akkaawuntii isaa duraanii kan isaan beektu jedhee yaada jala cufamee irratti fakkaata banne inni duraanii followers gara miiliyoona tokkoof wayii qaba ture kan miiliyoonicha kun miiliyoonni tokkoof wayii maal barbaadeeti arrabsoo waan hin taane waan ajaa waan akkasii barbaadeeti isinii galee anyway video irraa qabadheef kan fakkaata isin tole isin boonse isin gammachiise yaada video kana billa ikin godhe gochuun dagatina haga video kabiraati walitti deebinutti Oro Show bye